Har'a wantoota lama isinii qabadhee dhufee lamaan san keessaa tokkoffaa akkamitti tiiktookii laayivii seenaa namoonni hedduun kuma guutanii laayivii seenuu dadhabaniif rakkoolee xiqqoodhaaf laayivii seenuu danda'anii akkasumas immoo namoonni amma dura moobaayilii fi zaayinii irratti kabaatii reyaala 60 hidhachaa turtan har'a reyaala 60 bira 25tiin gatsanii buusaa akkamitti hidhannee akka itti fayyadamnu sin agarsiisa haga dhumaatti. Nafana turaa sinidha laayikii gochuu foloo gochuu hin dagatina akkasumas tiiktookii kiyyallee kooppi linkii naaf godhaa riippoortilee malleen irratti godhamee jira waan ta'eef akkasumas yuutuub chaanaala kee dhagaa subscribe gochuudhaan barnoota achi jala gadhiise hunda isaa daawwachuudhaan laayikii gochuun jajjabeessa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jira jirtu obboleewwan baga jiraattan isiniin jecha har'a barnoota kana lammaas ni qabadhe dhufe akkamitti akka itti fayyadamnuu fi tiiktookii keenya laayivii nu jala hidhameerullee akkamitti akka ofirraa hiikkannu isin garsiisa itti dhiyaadhaa isiniin jedhan. Jalqabuma yeroo tiiktookii keenya keessa seennuu laayivii namoonni laayivii seenuudhaaf hoggaa laayivii hoggaa bannee laayivii waraabuudhaaf jalqabne irratti fakkii wayii nu barsiisaa fakkeenyaaf laayivii hoggaa seenuu hoggaa hin jedhe kun asitti argaa jirtan jedhee ilaalaa mallattoo laayivii hoggaa seenuudhaaf kaane asitti mallattoo wayii nu barsiisaa jechaadha. Mallattoo sun laayivii gonkumaa nu galchu jechaadha. Maal godhuu qabna? Laayivii seenuudhaaf amma erga jalqaba piroofaayilii tiiktookii keenya jala seenneen booda bakka mallattoo tuqaa sadii kanarra seennaa bikka kana jechaadha. Bikka kanarra seennaa erga asirra tuqneen booda siitingii keenya keessa seennaa jechaadha. Siitingii keenyarra seennaa erga siitingii keessa seenneen booda Ingilizii erga seenneen booda karaa olii kana ol bunneeti bakka kanatti bakka kanarra cuqaasna jechaadha. Bakka kontaakti piroofaayils kanarra cuqaasna. Erga asirra cuqaasneen booda mallattoo barreeffama amma dura achi jalatti nuu bahaa turte san barreeffama san argaa jirtan jedhee yaadaa kunoo barreeffama tanatu achi jalatti nuu bahaa ture jechaadha. Maal godhuu qabna? Dirqama waan tana on godhuu qabna jechaadha. Wantoota kana on goona jechaadha. Akkasitti nu gaafata paaswoordii tiiktookii keessanii warroonni isin gaafatu yoo kanatti godhatanii jirtan karaa kanatti fayyadamtanii jechaadha. Paaswoordii keessanitti galchitanii erga paaswoordii tiiktookii galcheen booda karaa kanatti viidiyoo akka jiru barnaa galatanii amma laayivii seenuu barbaade kallattiidhumaan akka laayivii seenuu na hayyamaa jechaadha. Kunoo laayivii seenuudhaaf amma wanti na gaafatu jiraate kunoo Oofuma dhawama alaatool starteedha jechaadha. Amma akkasitti laayivii akka seennu hayyama nuuf kenneera jechaadha. Akkasumas itti aansuudhaan namoonni akkasumas karuma tiiktook kanaa wanni si yaadachiisuu barbaadu immoo namoonni viidiyoo gallakkisuu barbaadan yeroo viidiyoo itti gallakkifatan arguu fi namoonni hordoftoota qabdan hordoftoonni keessan sa'a meeqatti akka gadhiifachuu qabdan sin agarsiisa. Erga tuqaa saddantarra tuqxaniin booda mallattoo asitti kireetoor kanarra isinii baasa jechuudha. Mallattoo tana isinii baasa. Mallattoo tanarratti erga cuqaastaniin booda kanuma jalqabarra jiru kanarratti asirra cuqaastan. Erga asirra cuqaastaniin booda bakka filoorsii namoota biyyoota garaagaraatii fi namoota hagam akkasii hordofan asitti isinii baasan. Maal godhuu qabdan isinii asitti bakka filoorsii isin qabdan kanarratti asirratti cuqaastanii jechaadha. Asirra cuqaastanii namoonni meeqa yeroo onlaayinii gubbaa akka jiran isin garsiisa jechaadha. Viidiyoo gallakkisuudhaaf akka namoonni hordoftoonni keessan arganiif kunoo amma namoonni na jala jiran namoonni 3,014 onlaayinii gubbaa jiranii viidiyoon gallakkise namoota kana bira gahaa jechaadha. Karaa kanatti fayyadama. Itti aansuudhaan immoo namoonni moobaayilii reyaala 25 gonkumaa reyaala 25 fi reyaala 60 itti fayyadamummaan isaa tokkollee gargar hin qabu jechaadha. Bifuma tokkotti fayyadamta akkaatuma tokkotti fayyadamta garuu reyaala 60 amma dura itti kasaaraa turre jechaadha. Maal godhuu qabdanii karuma kana jalaa dhuftanii karaa dhufammoo wanni kanarratti yookaan aappii cuma keessa seentanii jechaadha. Aappii dhumatti fayyadamu san keessa seentaniiti. Appuma san keessa seentanii kunoo aappii dhum kana seentanii aappii reed tunnel keessa seentaniiti
telegiraama isaanii jala seentanii jecha. Kunoo telegiraama isaanii jala seentan. Erga telegiraama isaanii jala seentaniin booda wantoota moobaayilii fi zayinii saantiibuma kanuma 60 hidhannu san 25tti nu galaksanii jiranii jecha. 25 irratti kallattumaan 25 keessa seennee kallattumaan telegiraama keessa seennee sin garsiisa jecha. Kunoo telegiraama keessa seenneen booda reed tunnel kunoo akkuma argaa jirtan kana riyaala 20 riyaala moobaayilii zayinii irratti riyaala 10 ni jira 25 15 akkasumas 15 ka 60 san moobaayilii immoo kunoo warra moobaayiliidha. Kunoo ani amma ifii kiyyaallee kan itti fayyadamaa jiru ka 25 fi 60 gonkumaa nuumatu kasaaraa qaba malee waa tokko gargar hin qabu. 25 fi ka 60 sun itti fayyadamummaan isaa gosuma tokko karuma kanatti itti fayyadamna jechaadha. Kanuma amma asirra jiru haala dalasiisna kunoo 25 39 60 illee akka ajaa'ibaatti dalagaa kanatti fayyadamaa isin jedha. Like share gochuu hin dagatinaa akkasumas YouTube channel kiyya warri haaraa taatan dhaqaa subscribe gochuudhaan like gochuudhaan jajjabeessaa isin jedha. Nagaan naa tura.